kallattii hundumaatiin waan mi'aawaa fi waan bareedaa Duftin laal segaruma akam Esati siaga garamin karisa Ve manadami bake jirtu esa Yaad me bulna Adhiri badawe Sumerya daula kamna guma fayuma Erian kawuma Dufte nagat segaruma kamna guma fayuma Bulsan Nadina Waya le Waya le nano le Tia Koya merkab tango tu Ragario Kalala nahi tu Yaga kali nasi kutu jalalan markab tua tararara yonara kabate koricana tati yonara kabate koricana tati Namni ka bujarti me malum Agutu Rabbiin addunyaa marattillee isin abeeskisu Rabbiin immoo aadaa Oromoo akkasumas illee artii Oromoo hordoftan deeggarra jettanii waan dhuftaniif Rabbiin isin adeeggaru Birraa godhan oolchi, dogoggoran oolchi, walii galii nu daraaramu, lafaaf waaqni walii gali, yaa Waaqayyo amma bahaa kibbaa, ongeen bu'ee sabni dheeboteera, yaa Waaq roobi. Roobi Waaq jedha, roobi. Waaq roobi. Lafti babbaqaqxee afaan bantee si eeggatti, allaattiin oloo keessaa qurxummiin bishaan keessaa yeroo waqee malee jiraattu, yaa Waaq nuu roobi. Nuu roobi. Hayyee egaa kan biyyaa ba'e biyyatti haa galu. Hanni bame haa fayyu, hanni dhame haa hiikamu, walii galtee nuuf haa kennu, Waaqni rooba haa kennu, malkaan bishaan haa kennu, lafti marga haa kennu, saani dheedhee dhugi aannan haa kennu, ilmaa dubara qaroobe nuuf haa kennu, kan nuu kenne nuuf haa guddisu, walii galtee nuuf haa kennu, biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu, kan keenya irratti nu jibburraa haa qabu, lafa keenya lafa dhiigaan godhin, lafa alaalaa haa godhu, warra keenya irratti nu jibburlee yaa Waaq qalbii kenniif, yoo nurraa deebi'uudhin mirga nuu kenni. Walii galtee nuu kenni uummata gadaa walaabuu jiloo deebisi bara gadaa walaabuu jiloo Oromoon kaabaa kibbaa baalitaa walwaamee roorroo ofirraa ittise uummata roorroo ofirraa ittisu nu godhi yoo nagaa arganne uummata misoomu nu godhi uummata kakanniisaa dammeessu nu godhi keenya irratti kun ijoolleen har'a ijaan argine kurraa waan raajiidha
ammallee Oromoo addunyaatti mul'atee raajiin hojjeta Waaqayyo jajjabeenya nuuf haa kennu of haa abdannu walii haa gallu walii haa obsinu wal danda'anii wal faana hiriira uummata wal danda'ee wal gorsee wal faana hiriiru nu haa godhu egaa nan gadhan beeka kanaaf Waaqa beeka kanaaf immoo Waaqi haa guutu. Rabimmaan facaasaa lafa nuuf bariisisee galata abboota keenyaa warra qalammii qabnee meedaatti nyaatamanii galata goototaa warra dhugaaf dubbatee du'atti laatamanii galata haayotaa warra nu bariisisuun dukkanachi butanii galata weellistootaa warra gadda keessatti gammachuu weellisanii diinota abdii kutanii galata hangafootaa warra waan dhugaa falmee billaadhaan du'anii galata qeerroo qarree warra tuufii gadii gobaarra bu'anii sin gajjunnaan hojjenne sin dhokannaan mul'anne sin duunaan nu jiraanne gatii gumaacha keessantu gurraacha Afrikaa Oromoof Oromiyaa akkasiin jiraachise akka garaasaaf diini durgalaana nyaachise lafarraa dhibamtanis waan baay'ee miidhamtanis milkaa'ee abjuu keessan gurraachi lafa guute Oromoon kunoo jira Oromiyaafis maanni barriin darba nagaadha baraadin dagatamtan waaqtiif lafti ragaadha nooraa ulfaadhaa. Oromoo garaa malee humna qabu Oromaa handhuura diinagdee utubaa misoomaa dhugaa bujaan qabne seenaa qabna ragaa bakkalcha jaalalaa aduu milkiif nagaa gaggeessaa hayyotaaf gaaddisa dhaleetaa sibiila tokkummaa jaalala Oromootaa garuu ijoo noora taa ulfaadhaa ijoo gaafa gadaadhamne dabballeen beellee ta'uu foolleenis luba ta'uu yeroo isaa malee ta'e ilma abbaa nyaaraan tuqnaan mucaa kobbee kan jedhe isaan ta'ee baratee nuti maatti beekne jedhee tokkaabate mucaan dubbiin beekne fuunee bulgaafate dhageettiin daakuu ta'ee barsaa'e abbaan gadaa laga jabbiitti koon ilma isaatu qabsaa'e inni dhugaa beeku afaan gudunfate maal beektani beekaan biyya nu dhuunfate hundumtuu dabaree isaa sadarkaa isaa wallaale namuma oduu beeku afaan isaa keessa laale sabuunis gadaa wajjin baqatee biyyaa ba'e ilmi gaddaa ijolee abbaa mangaagaa ta'e intalli kunyaa qabdee haadha ishee boqoqsiti keessummaan mana dhumnaan diinqa keessa dhoksiti silaa gadaa keenya keessatti namni sadarkaa malee ol ba'uuf hin wixxisu wallaalaan garraa darbee beekaa gadiin ittisu kumatti wal qirritnee wal jaanjessuu kana eenyu nutti galche dimokiraasii taanaan ilma gadaa keenyaati gadaa keenyatti dhalche dimokiraasiin arra gurra nurraa jiru kan gadaa keenyaatti ilmat gaalamootee ormaaf kenne malee kan abbaa keenyaati ittiin of ijaaree misoomee furdate tekinooloojii nuti addunyaaf gumaachinee biyyi namaa guddate biyya gadaan bulees addunyaa geggeessa ofirraa yoo afee kan biraaf liqeessa gurra itti qabee hamii dhaggeeffata biyyi gadaa gati irraa liqeeffata fedha warra duureeyyiin aangoorraa yaamneen buunu utuu gadaan jiraate harka liqittuun duunu akkuma biyya namaa waltaanas wallageenye kan nyaannee bulluun dhabnu sida addunyaaf keenya moofaa isaanii uffannee seera isaaniin baanu sida abbee nama afarfaaree nyaannu abbaa buddeeniif kokeetti nu huuti gadaan nurraa duunaan iyyumnaadha keenya biyya keenya fuuti hiyyummaan garaasaatu nu liqimsuu fedheera karkuleemin jireenyaa harka nutti fedheera oromoon gadaan bule walakaaheen xaaxa'u kormommuu garbummaatiin dhukkubsatee qaaqa'u sobduudhaa dachaa dhuftes irraa goreen darbine oromoo gadaan bulee gadi jedhen argine gadaan dura buufatee gaafa ol hubachiise hamtu jilbeenfachiisee dhugaa ishee dubbachiise isarka laachisee dhugaa dubbise hamaa godheen qabu fuudhee galee guddise gadaan orma guddisee fuusisee heerumsiise darbeen daamma cidhaatti qomoo eenyuu qoodee hin nagne mana dhaatti
Gadaadhaan hin muudamtu intala abaluu utuu buutees eessaa dhufuu dhiiftee samiirraa utuu buutees abbaan daadhii dhugees ilma afaan hin urgaa'u mootiin mucaa eessumaa fuudhee aangoorran kaa'u daangaa isaa tokkummaatti jaalalatti hin bal'isu Oromoo gadaan bule eenyu boquun jallisu garuu hambaa seeraa qabu gaccabsinee haalli gadaa gadi qonnee fageessinaa waan ilma garaa qabneef gada deemtuu ta'an gaafa gadaa gannu nama keessaa baane ija oqawwan daraaraatti ofuuni gaafas adda qabne gaafas qullaa buuni hattuun nooriin diinqattoon darbiti akka keenyas bartee garaa nu argiti achiis ba'uu diddee diinqa guuttee teesse ilmaan abbaa gadaa gidduu jibba keesse wal gaareeffachiistee gargari faca'an hamilee dhabanii kanarratti harca'an wal adabuu eegalan walii teeboo baatan qofaa isaanii diinaaf harka laatan walirraa adda baanee gaafuma wal dhabne naman ta'iin turre karaa cabne gaafa gadaan sokkuuf nagaa nutti dhaabe tokkummaatu dhibe jaalalatuu caame wanti humna hin qabnes cimee nutti goobe bokkaa wal abaaruuf wal biqiluutu roobe guddaa safeeffachuu wal kabajuun ku'e humnatuu nu laafe mogoleen nu bu'e hiiroo keenyatti gaachana dhommooqe numaan nu qabatee walitti nu mooqe ormoo qaanchisuuf caalaa karaa saaqe tokko gaariif jennaan jecha saaqaanne gaafa iddoo kennan ati na fuursine undumtoo ani beekaa karaasine kan gorsa mudhine nama gorsu malee amma sana gamnuuf yoo turufte malee si dagannee gadaa wal dhaga'uu miti himnellee injifachuu abbaan hunda qabe dhala guddifachuu faallaa duruu diddan amma cimsaa filaa lafa dhaqattanii gadaa keenya filaa. Sirikattoon seensuu diinaaf karaabante booranaaf bareeddoo ilmaan kee maaf gante dhalchiteen horsee keessummaa maaf taate ilmaan kee harcaaftee maaliif biyyaa baate dhugaaf gootummaa kee qabattee si baatu maaf horsise ilmaan kee agadaa hin taatu ilmaan kee maaf cabsite akka isa dhugaan beeknee sobaan maaf geggeeffatte akka isa gurra hin qabnee maaliif nu dhaggeeffatte jalaa miliqtee baddee maaf garoora ijoollee kee jalaatti waliin dhoot kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote maaliif saba hin qabne booji'amaa nu goote kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote saba addunyaa hoogganuu ga'umsa addaa qabu wallaalaa maaliif goote kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote saayintistoota addunyaa maaliif kan golaa goote kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote hayyoota Afrikaa maalumaaf jamaa goote kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote dhalataa abbaa biyyaa maaliif godaantuu goote kai gadaa Oromoo maaliif akkas nu goote. Diina ubbaanu baasee mataatti nu yabbisa ka'itti nu dubbatu maqaatti nu hambisa shee gottee ilmaan kee ati immoo balleessini ka'itti nu dubbatu maqaa nu balleessini sobduu sobaa bulteettu dhugaa keenya nodhiini ka'itti nu dubbatu kan kolfaa nu godhiini lubbuun tutuu jiranii dhagaatti hin baachisini ka ilmaan kee dirreetti saroota nyaachisini maaliif abbaan gadhiisnaat alagaan diinqalita maaliif utuuti jirtuu rasaas ilmaan kee fixa maaliif utuuti jirtuu ilmaan kee wal lukaasu maaliif dhoqqee dibanii maqaa walii wal baasu gootni meeqa nuu ka'eesi malee hunda dhabee dudduubaan maal lukaa maaliif utuuti jirtuu Oromoon lafa sarara waggaan buqqaa. Gadaa ilmaan kee aduna godhagee ilmaan kee siraabutti. Abuurtu abuura ishee amantaa arraba kuti dugdi ishee hin abaatiin hamtuu mogolee buusi nagaa keef jaalala kee fide Afrikaaf kuusi ilmaan kee humna godhatee diinni darbatee hin ta'iin Oromoon gaaddisa kee qodaa jalaa hin ba'iin ati hamilee keenya hiriiroo utubaa keenya ati gaachana keenya tokkummaa humna keenya ati misooma keenya siyaasa dinagdee keenya ati heera qajeelaa dimokiraasii keenya gumaachaaf galga keenya ati beekamtii keenya nu gorsi gadaa Oromoo ilmaan kee si dhageenya.
Tafi maatii aartii waamicha keenya karaa garaagaraa isiniif goonee asitti kan nuuf argamtan baga nagaadhaan dhuftan aanaa dhufuu isiniin jechuun jaalladhaa baga nagaadhaan dhuftan. Qophiin aartii kalaqan intarteementiin kan qophaa'udha. Akkuma baay'ee keenya beeknu kalaqan jechuun uuman jechuudha. Aartiin immoo uumamaan iyyuu uumuu yookaan kalaquurraa adda waan ba'u miti. Aartiin jira taanaan kalaqni jira. Kanaaf nutis moggaasa maqaa keenyaa kalaqan godhanne. Waa'een aartii ni haasa'ama taanaan waan baay'ee kaasuu ni danda'ama. Keessattuu immoo waa'een aartii keenyaa yoo ka'e hundi keessan waan jettan akka qabdan naaf gala. Kamis ta'u garuu aartiin keenya akka salphaatti as hin geenye. Aartiin keenya akka as ga'uuf namoonni baay'een gatiitti baasanii jiru. Itti dadhabanii jiru. Itti qeeqamanii waan baay'ee dabarsanii jiru. Bara haalli akkasii anaan mijanne keessa hirina baay'ee keessatti hojiiwwan hin dagatamne boonsaa ta'e baay'ee hojjetanii jiru. Egaa dhaloonni amma jiru kun immoo bara teknoolojii sadarkaa guddaa argate keessa bara addunyaa tokkoomtee qaroomte keessa hojii akkamii hojjechuu qabna kan jedhu gaaffii hunda keenyaa ta'u. Akka sababaatti wantoota caqasaman dhiisnee ammayyuu yeroo qabnutti waan qabnuun yookaan waan barfatu miti. Waliin taanee wal gargaarree jennaan eenyummaa saba kanaa aadaa fi duudhaasaa addunyaa irratti ol kaasuun seenaa haaraa galmeessisuu akka dandeenyu nan amana. Wal tuffachuu dhiisnee wal dhageenyee garaagarummaa keenya osoo hin taane tokkummaa keenya yaadaa ilaalcha siyaasaa garaagaraa yoo qaban iyyuu waan tokko nu taasisuu keessattuu aartii irratti xiyyeeffachuun hojii aartii jaarraa kana madaalu hojjechuun dhaloota dhufuuf ce'umsa gaarii ta'uun nurraa eegama. Aartiin keenya kana caalatti gara fuula duraatti akka ariifatuuf aartii saba bal'aa kana bakka bu'u eenyummaa keenya mul'isu hojjechuun ga'ee hunda keenyati. Namoonni ogummaa aartii keessa jiru ogummaa keenyaan namoonni ogummaa aartii keessa hin jirre kaan keenya wal jajjabeessuun bakka rina keenyatti wal gorsuun wal dhageenyee jennaan gaarri fuula keenya dura dhaabbatu tokkoyyuu hin jiru. Kun immoo itti gaafatamummaa hunda keenyati. Kanaaf immoo anis gama kiyyaan waan an danda'u hundumaa gochuuf kalaqan intarteementii hundeessee namoota dandeettii qabanii fi ogummaa aartii keessa jiran waliin ta'uun qophii aartii kalaqan jedhu qopheessuun har'a tokko jennee eegalee jirra. Qophiin kunis akkasitti bareedee qophaa'ee daawwattootaa fi maatii aartii hedduun marfamee eegaluusaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Qophiin aartii kalaqan hojiiwwan aartii garaagaraa yeroodhaan marsaasaa eegee ji'a ji'aan qophii haaraa daawwattoota bira ga'uudhaan ji'a har'aas itti deemnaa jechuudha. Kana malees kalaqan qophii aartii qopheessuu bira kan darbe gara fuula duraatti hojii boonsaa hedduu akkasiin biraan ga'u amantii guutuu qaba. Ji'a har'aa deebitanii yeroo dhuftan waan baay'ee jijjiiramee qophii bareedaa fi dhiyeessii haaraan akka isin eegnu gamanummaan isin abdachiisuun barbaada. Isin abdachiisaan jira. Qophii haaraadhaan. Akka beektonni gaggeessummaa haasaa yookaan dubbii afaanii caalaa gochaan keenya iyyee dubbataa akka jedhan nuti haasaan osoo hin taane hojiin keenya akka iyyuuf dhama'aa jirra. Gara dhumaatti hojii kiyya hunda keessatti isa humna naaf ta'e uumaa kiyya nan galateeffadha. Itti aansuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa hooggantoota fi hojjettoota giddugala aadaa Oromoo hunda hojii kana keessatti tumsa olaanaa nuuf gootaniif galanni kiyya guddaadha. Hojii kana immoo bareechinee akka hojjennuuf aartii keenyaaf jedhee ispoonsora sagantaa keenyaa kan ta'e waliif tireed and industirii naa galateeffadha. Kana malees hidhata hojii keenyaa kan taatan Ko'isaan Diizaayin, Taamiraat Tolasaa, Boonii Diikoor, Boontuu Daggafaa, Halluu Piriint, Haaraa Advert, dadhabbiin waliin dadhabdan hundumaaf galanni kiyya hamma maleedha. Galatoomaa. Dandeettii garaagaraa namoota hirmaattan hunda milkaa'ina hojii kanaaf immoo halkanii guyyaa dadhabaa kan turtan keessattuu ijoollee tiyaatiraa hunda keessan addatti immoo barreessaa Haftee Baqqalaa akkasuma daayirektara Kennaa Saaqataa akkasumas kutaa piroodakshinii keenya hunda jecha itti isin galateeffadhu hin qabu galatanaaf argadhaa ulfaadhaa. Dursa sagantaa kanarratti
haasawaa kan godhuu fi sagantaa kalaqa Oromoon aartiin Oromoo sadarkaa irra jiru asumaan akka nu hubadhuuf affeerraa kan naa godheef dargaggoo Galataa Ijaaraatiif maqaa kiyyaa fi maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin galateeffachuu barbaada. Manni kunis akkanaa galateeffatanii barbaada. Har'a pirootokooliidhaan haasa'uun baay'ee namatti hin tolu. Maaliif bakki jirru bakka aartiiti. Yookaan aartiidhaan haasa'uudha. Yookaan immoo haasa'uma idilee baranne haasa'uudha. Hedduun gammade. Anaaf waltajjiin kun waltajjii addaati. Sagantaan kun sagantaa addaati. Kabajamoo abbaa gadaa keenya kan duraan foddaa televezyiiniitiin beekamu qabsoon uummata Oromoo sadarkaa kana gahuu keessatti gahee olaanaa kan kafaltan wareegama guddaa warra kafalanii isin biraa hafan akkasumas maatii aartii kan taatan jaalala aartiidhaaf warra asitti walitti qabamtan irra caalaatti immoo abdii boruu kan taatan dargaggoonni jaalattoonni aartii dura dursa sagantaa akkanaa kana akkana qophaa'ee aartii Oromoo guddisuudhaaf aartii Oromoo utubuudhaaf dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf qophii kanaan isinitti asitti argamuu keessaniif hedduun itti gammadee baga gammaddan isinin jechuun barbaada. Akkuma duratti dargaggoon Galataan kaase garaagarummaa siyaasaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa ilaalchaa qabaachuu dandeenya. Garaagarummaa yaadaa qabaachuu dandeenya. Akka Oromootti garuu tokkoon akka sabaatti tokko aartii Oromoo irratti garaagarummaa tokko illee hin qabu. Eenyuyyuu yaada adda addaa qabaachuu danda'a. Bishaanii miti galaana tokko keessa kan yaanu. Ilaalcha garaagaraa qabaachuun biyya tokko ijaaruufis guddina addunyaatiifis gahee guddaa qaba. Aartii Oromoo irratti garuu hundi keenya sadarkaa irra geenye as dhaabbachuudhaaf aartiin Oromoo gahee guddaa kafalee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf aartiin uummanni Oromoo gaddasaa kan ittiin ibsatu, gammachuusaa kan ittiin calaqqisu, wal gargaarsa kan ittiin godhu, mormiisaa kan ittiin agarsiisu, waa hunda isaatu kan ittiin mul'isu calaqqee eenyummaa keenyaati jechuu hin dandeenya. Har'a sadarkaa kanarratti akka biyyaatti gahuudhaaf artistoonni Oromoo kan aartii gara muuziqaatiin, tiyaatiraan akkasumas walaloo fi edaloodhaan wantoota adda addaan aartii keessa gosa adda addaa keessa jiran wareegama guddaa kafalaniiti sadarkaa kanarra kan ga'e. Wanti har'a mana kana keessaa abdii guddaa natti hore yeroo tokko aartiin nama gammachiisa, yeroo tokko nama boonchisa, yeroo tokko nama gaddisiisa. Duratti sirba nahoo yeroo dhageenyu nu hundinuu hin boonye. San booda immoo abdii ofitti horre. Aartiin kana keessa keenya mul'isa jechuudha. Eenyummaa keenya mul'isa. Kana immoo itti fufsiisuu kan dandeenyu kan dabre qofa dubbachuun osoo hin ta'in dhaloota akka Galataa kana horachuudhaan dhaloota abdii boruu saba kanaafis biyya kanaafis ta'uu danda'u horachuudhaan sadarkaa guddaarraan gahuu hin danda'ama jechuudha. Qabsoo har'a hangarraa godhame keessatti artistoota hedduutti dhabnee jirra. Artistoota hedduun biyya ambaatti galanii jiru. Hedduun isaanii qaamaan hir'atanii jiru. Hedduun isaanii mana hidhaatti miidhamanii jiru. Hedduun isaanii har'a sireerra jiru. Akkanumaan as hin geenye aartiin Oromoo har'as teenyee haasuuf nu kun qabsoo guddaa keessa as gahe. Kanaaf qabsoon immoo walirraa fuudhuu gaafata. Har'a kabajamaa Dooktar Alii Birraa abdii guddaa qabaata osoo asitti argame natti tolaa ture. Maaliif dargaggeessa yeroo kana keessa dhalatee aartiidhaaf of kennee yeroo isaa kennee maallaqaan bitatee as seenu arguu jechuun anaaf waan guddaadha. Yeroo biraa hinaaffaan keenya artistoota biraa irratti yookaan immoo sagantaalee dooyii aartii Biraawi tiyaatiriitti yookaan bakka biraatti godhamu irratti akka sabaatti hinaafnaa ture. Hillaallaa ture. Garuu immoo nu bira waan jiru wallaallee jechuudha. Waan harka keenya irra jiru wallaallee jechuudha. Kun boruuf abdii guddaa nutti hora. Kanaaf wanti har'a eegalame kun anaaf eegalliidha. Ergan biiroo kanarratti dhufee sagantaa akkanaattis affeerramee yeroon dhufe yeroo jalqabaati. Akkuma aartiitti immoo yeroon argus yeroo jalqabaati. Kana dura kan laalaa turre kan biraa laalaa guddanne waan ta'eef. Edaa sadarkaa kanarra jirra. Guddina aartii keenyaa nu agarsiisa waan jedhu abdii guddaa kan natti horeedha. Aartiin akka biyyoota guddatanitti yoo laalle guddina diinagdee biyya takkaa keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyoonni guddatan Holiwud haa laallu, aartii biraa haa laallu, guddinni isaanii lafee dugdaa godhatanii aartii fi aartistii guddisuudhaan guddatan. Aartiin biyya keenyaa garuu osoo madda aartii kan ta'u uummata Oromoo saba guddaa qaba. Osoo aadaa fi safuu guddaa aartiidhaaf madda ta'uu qabnu sadarkaan aartiin keenya irra jiru sadarkaa yaadame sanirraa miti jechuudha.
Kanaaf kan dabre qeequu osoo hin ta'in dhaloonni ammaa kun har'ana dhaabbannee akkamitti aartii keenya guddisnee aartii keenya ammayyummaa wajjin wal qabsiisnee safuu fi safeeffannaa uummata Oromoo keessatti daballee akkamitti seenaa uummata keenya keessa jiru akkamitti quuqaa uummata keenya keessa jiru ittiin baafna akkamitti bal'ina uummata keenya keessa jiru yookaan waliin jireenya hawaasa keenya keessa jiru akkamitti ittiin agarsiisna. Kanaaf aartii keenya guddisuun dirqama ta'a jechuudha. Wanti kanarratti hojjenne hanga har'aatti akkuma isin jedhe madda guddaa qabna. Garuu immoo madda qabnu hawaasa bal'aa qabnu kanaa wal bira qabnee hojiin naannoo aartii irratti hojjechaa turre akka mootummaattis akka sabaattis baay'ee guddaa miti jechuun danda'ama. Yeroo baay'ee aartiin keenya waan dabre ilaalaa fuulduratti deemuu hin danda'amu waan ta'eef har'arra dhaabbatee dhaloonni har'aa kun immoo aartii kana guddisuu keessatti Oromiyaa duratti boonyuuf san utubnee ifatti baasuu keessatti sirna gadaa duratti akkaataa tiyaatiraan nu agarsiisan san utubnee isatti deebi'uu keessatti aartiin gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa amaanaa guddaa isinirra jira. Amaanaa kana fudhannee akkamitti aartii kana guddisna, akkamitti seenaa fi safuu uummata Oromoo dhaloota itti aanuuf dabarsina, akkamitti aadaan kun yookaan aartiin keenya fuunee dabarsinee madda galii goonee addunyaa irratti beeksisuu dandeenya. Ilaalla yuutuubii irratti guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti sirboonni artistoonni keenya baasan miliyoona 1 walakkaa yeroo laallamu. Kuni guddina aartiin uummata Oromoo irra gahee agarsiisa jechuudha. Akkanumatti as hin geenye chaalenjii guddaa keessa artistoonni keenya miidhamanii yoo dhukkubsatan sadaqaan itti kadhatame yoo du'an awwaalchi namni biraa godheeti. Aartiin keenya sadarkaa wal gargaaruurra sadarkaa wal utubuurra hin geenye jechuudha. Kana immoo jijjiiruu kan danda'u dhaloota kana jechuudha. Anaa fi isintu wal taanee dhaloota jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf wanti har'a kalaqa aartiidhaan eegalame kana duras wantoonni kana dura goggochaa turtan injira hojjettan injira guddinaas ga'uudhaaf kun eegallii miti isiniif anaaf jalqaba malee. Kanaaf akkuma galataan jedhe ji'a ji'aan iddoon kun isiniif qophii bilisaan itti shaakaltan itti agarsiifattan akka mootummaattis deeggarsa barbaachisuun isin cinaa kan itti dhaabban gaheen keenyas kana waan ta'eef. Gaheen keenyas kana waan ta'eef anaaf ammarra dhaabbadhee aadaa fi safuu uummata Oromoo hoogganuun aartii uummata Oromoo deeggaruun akka itti gaafatamummaa qofatti osoo hin ta'in dirqama lammummaatiin qaba jechuudha. Dirqama kana baachuu keessatti hundi keenya wal taanee yoo kan deemnu ta'e jijjiirama barbaachisu fiduu dandeenya. Aartii keenya guddisnee ammayyeessinee osoo aadaa fi safuu isaa gadi hin dhiisin addunyaa irratti baasu osoo hin ta'in immoo madda diinagdee akka goonu abdii guddaa qabna jechuudha. Kanaaf warroonni akka kalaqa aartiitti sagantaalee adda addaa qabdan gara giddugala aadaatiin deeggarsi barbaachisu ogummaadhaanis isin kan deeggaru ta'uusaa sagantaa kana yeroo qopheessitan isin keessatti argamaniitu jabaadhaa jechuun anaaf waan guddaadha jechuudha. Kana cinaatti immoo wantoota barbaachisuun hanga humni keenya danda'uun isin cinaa jiraachuu kan hin ibsu ta'uu isiniif ibsuu ta'uun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.